Sagale Waaqayyo keessaa iddoo tokko dubbisa. Mootota isa lammaffaa boqonnaa ja'a lakkoofsa 8. Yeroo tokko mootiin Sooriyaa Israa'eloota loluuf otoo jiru hojjettoota isaa warra gurguddootaa wajjin mari'atee buufanni iddoo akkasii iddoo akkasii haa ta'u. Namni Waaqayyo immoo warra Sooriyaa karaa sanaa gadi dhufaa jiru waan ta'eef karaa sana hirra akka hin darbine jedhee mootii Israa'elitti ilaala. Mootiin Israa'el gara iddoo isa namni Waaqayyoo isatti himee sanatti namoota ergee of eeggachiisaa isa yeroo baay'ee of oolche. Waa'ee kanaatiif mootiin Sooriyaa gara isaatti aaree boba'ee hojjettoota isaa warra gurguddoota walitti waamee nu keessaa eenyu mootii Israa'eliif kan dhaabate anatti hin himtanii jedhee isaan gaafate. Hojjettoota isaa sana keessaa inni tokko yaa gooftaa yaa mootii wanta xixiqqa keetti dubbattu hundumaa eessa raajicha isa Israa'el keessatu mootii Israa'elitti hima malee nu miti jedhe. Mootichi namoota ergee akka isa qabsiisutti dhaqaatii iddoo inni jiru ilaalaa jedhe. Warri ergamanis Elsaa'i mandara Dootaan keessa akka inni jiru mootichatti himan. Mootichi yemmus loltoota baay'ee fatteenii fi konkolaattota wajjin achitti hin erge. Isaanis halkan dhaqanii mandaraatti hin marsan. Borumta isaa hojjetaan nama Waaqayyoo ganama obboroon ka'ee yommuu bahe kunoo loltoonni fardeen konkolaataa mandarichaatti naanna'anii waan argeef wayyoo yaa gooftaa koo maal godhu jedhee hin gaafate. Elsaa'i immoo deebisee warri nu wajjin jiran warra isaan wajjin jiran hin caaluuti hin sodaatin. Mata dureen kooti namni erga sagalee Waaqayyoo na ilaallata namni erga isaa olakkasu. Na ilaallata namni erga isaa olakkasu. Inni si wajjin jiru hin caaladha. Inni na wajjin jiru hin caaladha. Rakkinatu caalamoo si wajjin jiru caala. Iyyummaa kee caalamoo si wajjin jiru caala. Lola keessa jirtu caalamoo si wajjin jiru caala. Arga keessa ol kaasati hin caaladha. Gaafa Waaqayyoon caalchiftee dubbattu wanti si caale gadi bu'aa si jalatti. Arga keessa ol kaasa. Waaqayyoon caalchisaa jireenya keessatti tajaajila keessatti dinagdee keessatti hafuura keessatti mana keessatti Waaqayyoon caalchisaatti mul'isa gaafa san arga keessa ol kaasa. Weelawraa sheelafana tuutu kumaarta dibaara dhiyaafeeba. Eegaan nagaa jira. Waaqayyo akkanaan jedhe wanti namoota baay'ee caale yeroo kanarraa kaasee hin caalamanaa jedhe. Arga keessa ol kaasa. Caalameera jedhe. Kami nama kayak gitu, jabes sikap. Rajin tinggi raj, ati bawan tersikade ilalatai. Nama bukan kita juga kabat, harrakase dah. Ini sikade. Ada merah ni. Itu macam raja harrakase dah. Amma kase dah. Ini sikade. Ada merah ni. Apa sini jadi garing isi. Waaqayyo kanaan jedhe namoota 178 akkanaan jedhe gaara guddaa dirree godhaaf naan jedhe. Kun gaara daanaa makraa darsoo kooba. Harka kee waaw qabi jabeessi namuu kee jiru kana gargaari kadhannaa keeti. Gargaari Waaqayyo raba kee duukaa aasaa kee duukaa jira. Ilaa namoota 178 gaara guddaa ta'ee dura isaaniitti siquu kan dide humna kan dhoowwe abdii kan fidachiise mogolee isaanii kan kirkisiise yeroo kanarraa kaasee caalameera jedhe Waaqayyo. Amma harka keessa ol kaafadhaa akka nama maraatetti wanta si caale gadi buusa ofirraa mataa keerraa gadi buusi mana keerraa gadi buusi too caalameera jedhe yoo. Galan digamu. Ilaa dhaggeeffadhaa. Gaafa Iyesuus Kiristoos jireenya keessatti mana keessatti caalchistanii ilaaluu jalqabdan. Edukaan wanti guddaa ta'e jireenya keessatti. Wanti guddaa ta'e mana keessatti. Wanti guddaa ta'e fayyaa keessatti. Wanti guddaa ta'e diinagdee keessatti. Wanti guddaa ta'e jireenya keessatti gadi bu'a. Mana keessatti maaltu guddaadha? Lakkii qabeenyatu guddaadha. Lakkii abbaa keetu guddaadha. Harka keessa ol kaasaa akka nama maraatatti yaadi Yesuustu guddaadha jedhe. Xiqqeessitoo ilaalee rageeddu ela namoota baay'ee warra amantan
injir amarra kaase borra kaase naan jenne la Waaqayyo warri amarra kaase la Waaqayyo gooftaan macca waan tullu ta'ee isinitti mul'atu huuba godheera jedhe Waaqayyo galateeffadhu yide egaan namni dhugaatu waanuma inni caalchisee ilaalutu isa bita rakkina caalataa hammana keetti waanuma arrabni kee yeroo hundaa caalchisee dubbatutu waanuma sammuu kee yeroo hunda caalchisee hanqutu guddaadha jettee ilaaltutu mana kee irratti jireenya kee irratti guddaadha kutaan nama dubbisee taphisi keessa mootota sana mafaa boqonnaa jaalakkoofsa saatti kutaa kana keessatti mootiin warra Sooriyaa Israa'eliin jaallatu Israa'el kun saba kamuu qabu saba abdii qabu saba Waaqayyoo saba huubaa isaa beeku saba gooftaa isaa jaallatu saba gooftaa isaa abdatu saba gooftaa isaa amanatu saba raajii guddaa of gidduudhaa qabu saba raajota Waaqayyoo dhaga'uutti amanu waa mee warri raajii of gidduudhaa qabdan keessa ol kaasa raajii of keessaa qabdan raajichi guddichi Yesuus mana keessan keessa kan jiru laphee keessan keessa kan jiru laphee keessan qabaddaa akka jedhe raajichi guddichi aggafa du'aa mataa dha'e sun akkasiin jedhe har'a kaaseen isi caale sun caalameera galateeffadhu yaa Israa'el raajitti amanu Israa'el Waaqayyotti amanu Israa'el sagalee Waaqayyotti amanu Israa'el Waaqayyotti amanu Israa'el Waaqa Abrahaam Waaqa Isaaq Waaqa Yaaqoobitti amanu Israa'el raajota irra humna isaa ayyaana isaa isa kaa'e Waaqayyotti amanu Mereka yang kasih, wes sudah tu pada elah Waaqayyo kan nanti. Elah angka kita kasih Waaqayyo sini mana kasih. Sini farraji tu pada. Elah matadurin makanan. Nama tabayan tu feru gaba. Elah matadurin mana mana buat. Herkan untuk kita nama buat makanan. Waaqayyo kan nanti. Maka otak kakanda nanti. Wani sang muda buat dari ganggal jasana nammarra kasih. Ini sepuluh tani kultura boxer. Harga kau kasih di pintu turbata sudah kawan ayo di numera. Nama tak kau itu numera jadi kau bisa berang numera jadi ya. Drama ayo tidak tahu lah makanya jadi jet warna nanti doang buat cukup jet front buat harga kawan. Mano selevara dia kata kama hima memantu kita hema. Wow yes yang kau kawan. Nanti numera kedua kau kasih. Wow! Hala sodate, nama sodate, para sodate, jirenge sodate, nakina sodate, oji sodate. Umra na bukisi gelate sodate, umra gelate sodate. Ikona bikap sodate. Wanguda kerake ada umra tidakte. Kata teraka jentor kasih nage. Isa sikana sangkar aja masih rupera jana. No sedih juga nama go. Ada kerana. Gudici. Yo dubbate bakka abidda kanarraas mootii mootota akka jedhe isa si caalu sanarra miila abiddaatiin deemaa dhufe arga keelkaas rakkina si salbisee mana keetti baasane Waaqayyo irraa si salbisee mana keetti baasane Waaqayyo Israa'el saba maalitti amana saba raajiitti amanu raajii Waaqayyotu kaasa isa ofii ka'e immoo nutu dhaga'uu dhiisa isa ofumaa ka'u isa Waaqayyo kaase Waaqayyotu ittiin dubbata Waaqayyotu ittiin deema isa ofii ka'e immoo nutu baqata waa isaanii keessan galu namoonni tokko ani raajiitti nama nu jedhu sobumoo naannaanii dhaqanii iddoo raajii baay'ee isin iddoo raajii waaqni kaasallee miti namni isaan itti gargaaramu raajii ofii ka'ee bira dhaqanii mataa jala qabatu hin barbaaddu waan gootaree waaqa tokko kaase raajiin kakuu haara raajii sirrii as keessaa qaba jireenyi inni jiraatu isa kan wanti inni dubbatu isa kan hin jedheetuma isin nafuuf hojii qaba wanti inni dubbatu
ergaan dhage. Ara ergaan dhage. Wanta tulluu gootee laalaa dhiiraa bara baay'eedhaaf as keessa waaqayyo akka jedhe salphiseera. Namni siisan bate bakka dhage ol kaasa. Waaw waan tokko babaatto waaqayyo akka jedhe daggala duudaa sasitti teessan ciree keessa karaa sii baasa jedhe. Harka kee ol kaasi namoota baay'eedhaaf karaamba daggala duudaa karaan qabu deemsa qabu hin danda'amu asii cufaa achi cufaa na sajattu ta'u waaqayyo akka jedhe ciree keessa karaa sii baasa jedhe. Asittis biyyoo balu asittis karaa biraa. Ida sabni na barbaadu anoo biyya biraan jira. Waa ergaan sii dhaga ergaan ni barbaadu jiraas. Warri waa jecha waaqayyoo malee karaa qabu nan qabu daandii qabu reetan. Ulgaaba barana waaqayyoo akka jedhe asiisitti dhufa asiisii babbana godhe. Asitti si caalee achitti caalta. Kaleessa si caalee har'a si caalee waaqayyo. Ifittuu lakki sibirattame waaqni dubbii isaatti fixeera. Ameen jedhitu ofitti sirritti. Kaleessa si caalee, eeggadde si caalee, bar darbe si caalee, ji'a darbe si caalee, waggaa darbe si caalee, baroota darbe si caalee. Har'aa kaasee situ caalee waaqayyo. Caalee dha. Jedhi sirritti. Yesus namni amanatte Yesus namni qabu namni Yesus qabu waan inni jedhu kana jedhe aleera duwasi jaalatu takko lama sadi ukkunni rakkina salphina hiyyummaa kuma isaara amarkaadhabu yaaddo Mantap. Wait a minute. Jirate miti. Itu ni ada kelas. Dan dia orang rasa silola jadi tu calta. Bukan itu mah, mal kamu kapten. Malah nak raja sudah tidur bater. Si raja merah, si kakak merah. Waraji kunci Yesus Kristus di mana jira? Mana jira? Israel kan asalnya si guru masyarakat wadah cuma lafar rapat les ada tidak. Jadi yerum rumah raja cuma tu si gitu jira. Wakayong karate bati. Kita Israel. Wakayo raja satu bati. Aketu ni nane jas. Israel. Aketu ni asini bainani. Remte si negaje. Isinya Yesus isim bande sudah Mesya sini oka sudah sini kan arta karagi segi terada. Karami sini bau jetakut belkaina kamu naga kamu. Wah. Aduh kan? Setan ni rakkina keessa si mufte sini tukol super bantu. Wah kayo garo tor gafa rakkina gara si target mo chaako. Ajin termina si target. This is a principle of God. Kun amana wa kayo. Wah kayo karu, bon negara sita mana? Mencudu negara situ apa? Bon negara sita bisa muncak koin. Dan ku dandi media sinde mati je. Uga wah kayo ni sini temela nama tabai dah dandi kena nanya deh wah kayo. Aman tenta. Wah kayo kancing bar-baran sih kena. Wah kayo dandi sita kerja saja. Namu kayak gitu kan? Kati. Barana. Dan dia wajar kabda kopai dan. Uji wajar kabda kopai dan. Wah, wajar kabda kopai dan. Uji kabda dan. Uji ni biasa you atau uji begini kabda tu akan dibuat ada. Uji kabda kopai dan.
Dia orang jika mereka ni soal kata ni, untuk jadi kilo retan. Oji balbal oji sini tu kami kan jadi. Ela wak nak kerja. Apa oji ni kilo mesti oji kap dah singkir wak. Iya tak kena memarah tu oji kap ada. Oji kap. Lap. Sadi. Abur. Oji kap dah. Ya? Oji kap dah, oji kap. Di sini mau? Wanjiru jiran ke wana jiran. Aman tingke nya sana. Wanjiru kan tinunda wana jiran nanti apa dia mama. Am tingke nya kasih. Aman tina kasih male. Acu asini terbina. Motif Israel Yeruba ikan lagi karena bocor saat ini obol. Obol cendera tuku. Akka godhe ministeerota isaa walitti qabee mootii warra Sooriyaa ministeerota isaa walitti qabeetu gooftota isaa walitti qabeetu abboota isaa walitti qabeetu kaabinoota isaa walitti qabeetu nu keessa eenyu mootii Israa'eliif kan dhaabbate. Meena mukkee keessa jiru bikka isaa qaba akka akkana kaasee waa'ee kee wanti jedhamu waan tokko hin jiraani. Eenyu bisa gargaaree siin jedhuni. Eenyu bisa dhaabate siin jedhuni. Eenyu takkasa qabee siin jedhuni. Eenyu bisa gargaaree siin jedhuni. Sababni isaa jedhini. Waaqayyo jedhini. Siifan dhaabate jedheerani. Abbaa caalaa. Hira caalaa. Hiriyaa caalaa. Kalian enggaknya amat jadi bang. Imam kegeser karena mangkel juga. Ada masih jadi sih jadi bang. Wah, nanti yang mayu nama. Apa main gak apa tapi injek cairan di kan sudah mati kodan. Bila apa suara yang kajar. Siapa nama bayar kawan nak awet sih saja. Siapa dan salbina kau bina tiga aja. Que pamera morto variano sa coftasi kakbera ati jenani male jiwa luko ati jenani male kauko ati jenani male jira chuko ati jenani male Barana, namni jenne, wani jenera, akkana jenne, imbil kofta jenne. Matu mayu namni gana harka keenya dhufa jedhee si eega, gana rakkata jedhee si eega, gana salphata jedhee si ilaala. Namni jenne waan akka jedhe gana nama taata jedhe. Iyyaati gana nama taa jedhe. I don't know what they are doing. I just took them under the bed. Now, I'm going to buy it up. Garum Gully. Ella, I'll cut it away. Namita Kanamata, the Etaka, Abdul Abutiru. Aduta Kapi could take a Kamata, walk the rock again. Not to Panamasu.
Ini adalah nanti sama. Matuna ratitare yari kage monera. Mortoli yano sa gustasi kakavera. Nabi Yesus jangan dia tadi untuk terkage surga sa api jangan diterajam. Jadi jangan api jangan. Bikanya wajib tapi di mampu. Bikanya mana? Itu ibadah nama tahu. Odo si beragortu, odo cuftu, odo kita tu, odo kana puna tu, odo babe kagotu, odo amile si jam situ, odo ikira. Ada kertas. Wang dengar wang kaca ni. Nama dah dua sama kita suara bate deh, bukan apa bate deh musik pada sini. Odo si deh kana kaya nabi kira. Nama dah dua sama kita wang nabi patang koran ni. Segala kita lalu tadi abe. Tak. Arkavane. Setani ojisa, amma tergatisa, Yesus tarkafune rafitam bosasa, Yesus tarkafune, Yesus tarkafune, rafitam bosasa, Yesus tarkafune, Yesus tarkafune, rafitam bosasa, Yesus tarkafune, Yesus tarkafune, rafitam bosasa, bosasa. Anda kita ketika Waaqayyo waa'ee kee bu'a seexana harkaa fuudheera dhaan. Jedhaani. Waaqayyo waa'ee kee seexana harkaa fuudheera. Meerra jilbeeffadhu meeshaa jilbeeffachiisa. Harka kee ol kaafadhu. Amanuu barbaaddu gooftatti. Amanteen tagaratu. Harka ol kaaftee. Sini maju lara kita nyam jangan nanti tuh nama dia kau nanti badatu. Ada mantel itu tino dawat. Ya Waaqayyo. Ya Waaqayyo. Rakasi siamaneer makaanko galmee jireenya irratti naafaa caafamu seexana du'a siganeera siamaneera Waaqayyo siamaneera seexanaa siganeera har'aa kaasee si wajjinan jira cubbuun koo yakki koo hundi naafaa dhiifamu si duukan deema waan na dhageesseef jireenya waan naaf kenniteef waan na simatteef galanni siifa ta'u maqaa Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko Aamen. Galateeffannaa fi Waaqayyo. ከዚህ በኋላ ቀጥ ብለን መሄድ አለብን ከጌታ ጋር ማለት ነው። Waaqayyo jireenya sii kenna nama guddaa sii kenna torban irraa caarrataa fa'aa hirmaataa ture garuu hin amanne waa'een kennu wanuma warra amaniif galle baay'ee keenyaaf galle ayidoon afur Waaqayyo kun dhaqee waan itti bu'ee fi galee fi matti kennaa ture bakka galee fi yeroo tokko malsii kadhachuu baadde ati immoo qad jettee bootuma Waaqaatti galte Waaqayyo laphee kee argate lapheen kee argeera lapheen kee dhaqeera inni sii dhufeera walitti dhufeera waan ta'eef Waaqayyo garuu akkasii jedhe karaa kanarraan umuriin naman si godha umurii dheeran sii kenna nama guddaan si godha ulfina guddaan sii kenna dirree bal'aatti baata bitatti mirgatti ni yalaan jallatin na duukaa deemu ulfinaanan si baasi jedhe Waaqayyo galateeffadhu.
Orang sebenarnya kayak Zulkasa. Waktu musim kasih jadi. Kasih jadi. Waka musim bekta. Waka Abraham bekta. Waka Isyaak bekta. Maka jadi naman siguro sih jadi. Ibekta. Nah, Abraham apa na tuh bekta. Isyaak apa na tuh bekta. Abraham apa na tuh bekta. Akka sih jadi waka. Salah terang kina sih kabel surah buta. Iya, sekarang aja sih. Jalan. Jalan. Harga Zulkasa. Ini jam segera benar. Lagi itu korka saul kasih namin oke sa sabda bat itu koyu iturre garo enan nami to kosan indu jira nama kami enan ini nami sang indu jiru nami sang indu jiru kita sedih pakai bola kita semari tu ini ada baba itu bahasa ada radio layu nama ini saya itu lalu sang indu jira malah itu ya mau nani di man bisa esakan itu ilala kota. Kapan mau kita sendiri? Olah. Hilang lagi. Kota. Hilang kami. Toko mati nama toga apa? Tore hilang ada nama kita. Manusia. Apa kita kami mau kita jadi kami orkas. Wadi saat kita silang lu masuk barana. Itu silang lu sana sih dah boleh wakai. Kami mau kita jadi akan mati kami orkas. Salpina, rakina, yatana. Warisi lalu nu masuk barang dot si lalu nu masana sida boleh mak ayo bos. Itu salpinati sudah dari dalam berkasakan. Jari. Atak kamana saya lakukan marsaniga pasang kesar akadi. Dia nama bari dan timar sadiga fayegan hojjetaan sakias namni jedhamu gaafa balbala banee gadi ba waraana jira lola jira konkolaataa jira fardeentu jira waraana cimaa jira meeshaa gurguddaa jira wayyo gomdhamneerra gooftaa koo banneera naani akka jedhe waaw akka inni dhiise gotten isaan wajjin jirurra isa nu wajjin jiru caala ini sodaatiin jedhe namu kee jiru qabu inni si wajjin jiru caala soda ilaa badam bisi moy gaafa gadi laaltani gaafa gadi nawbachattu gaafa gadi laalta warra isin lolan argitu warra isin lolan warra isin irratti ka'an warra isin irratti dubbatan argitu gaafa asii gadi ilaaltan warra isin lolan warra isin hambeessan warra isin hadheessan warra isin marsan warra isin danqan warra isinitti cufan argitu gaafa ol ilaaltan garuu warra isinii dabbatan argitu akka yolkaas way sii dhagaye warra sirratti dubbatan irra warra sii dubbatantu caala warri isinii dubbatan asii ka'u warri isin irratti dubbatan asii ka'u warri isin hambeessan asii ka'u warri isinitti cufan asii ka'u warri isin hadheessan isinitti asii ka'u warri balbala isin dura dhaabatan asii ka'u warri cufan danqaraa isin fuuldura ka'an asii ka'u warri isinii dubbatan garuu gaaraa ka'u akka yolkaas way sii dhagaye Waaqayyo akkasiin jedhe gaararraa sii kaasee tana si gargaara barana jedhe Waaqayyo. Nama kee jiru qabi jabeessi bituu kana. Qabi nama kee jiru qabi. Gaararraa sii ka'u barana as jedhi warra sirratti ka'a warra rakkina keetiin gaddi. warra si lolan warra si hadheessan warra si morman warra si naanna'anii jiran
asisi kau. Garar ragaroni. Warna si lupa tentu si kau. Warna si lolan tu si kau. Warna si lupa tentu gara si kau. Warna lupa tentu gara kau warna tenyamatan amat kita sini. Aku bukan kerja juga gara si kani si gara bergamon ini. Jadi gara si kani itu. Si gara ini. Jadi Nihoji Kirumanta. Nihoji Kirumanta. Mina mungkin bisa Kirumanta. Ini suatu jiru cara tadi. Jadi ini cara ini gitu. Jadi ini cara jadi dah. Ela wale kan lagi. Betul nama. Lugar tu nama Ibsa Kafaka. Bifas malam tu Syama mesti garu Syama Kafaka. Jadi torkan nama utama ia tiang kan nama utama tiap toko tiap itu toko kan tadi. Kapsise tu bukan bukan dia ke sana ke badan juga ini bukan kan nama utama kan kisah garu kan sini. Mandi wa kayo nawa kayo kanan jadi. Harama kasi arana mo tabang ke dukkan ay ifa muddanan padera na dito. Ya, itu